obbolaa lamaan fuute moo jedhuun. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii kiyya bira taa'een hanga kutaa 10tti ergan baradhee booda kutaa 10ffaa akkuman gaheen haatii fi abbaan koo waggaa 20 ol gaa'ilaan waliin jiraatan walitti bu'anii al takka maalumatu jiraa gaa'ila waggaa 20 wal danda'anii waliin jiraatanii sanaan booddee immoo walirraa addan bahanii jedheen of gaafadha. haa ta'uutii garuu deebii kannaaf kennee maatii koo haadhaaf abbaa koodha. ana waliin haatii fi abbaan koo ijoollee 5 qabu. hangafti keenyi dhiira sanaan booddee kan dhalanne garuu hundi keenyi dubara. ani lammaffaa irratti dhaladha. adda bahiinsi maatii keenyaa jireenya nuyi obbolaa 5 akka hin taane godhee nu jalaa bittinsee barannee akka hiriyoota keenyaa barnoota xumurree hojii qabannee nama taana jennee ifaajaa kan jirru bakka jirrutti hunduma keenya dhaabsisee bu'aa bahii hedduu keessaa nu dabarsee hanga waggaa 20 haatii fi abbaan koo waliin jiraatanitti cabi gogiin gidduu isaaniitti hin turre. lola jabaa yookiin immoo cimaadha jedhamu walitti bu'anii anis ta'e obboleessi koo hangafa kan beeku kan beeknu hin qabnu. abbaan kiyya hojjetee gala wanta abbaan kiyya hojjetee dhufeen immoo haati kiyya hojjettee nu hin guddisti turte. haa ta'uutii garuu turtii waggoottan 20 kana booda yeroo ijoollummaa abbaa koof jaalallee kan turte. haa ta'uutii garuu fedhii maatii isheetiin dhiira gara biraatti kan heerumte abbaan manaan jalaa boqotee ijoollee 4 godhattee waggaa 20 booda gara qee yookiin immoo aanaa haadhaaf abbaa kootti deebiti. abbaa koof jaalallee jalqabaa isaadha fakkaata. akkuma isheen aanaa keenyatti galteen kan isheen dalagdu mana farsoo ture. hagas maratti farsoo iyyuu kan hin dhugne abbaan keenyi eega isheen dhuftee hojii kana eegaltee garuu mana isheetii bahuu didee hanga yeroo dheeraatti haadha koof wanti kuni ifan ture. haa ta'uutii garuu namarraa jaarsi kee dubartii kana bira seenee ba'aa guyyaan isheen farsootti naqxu kana qofaa ture. haa ta'uutii garuu kan inni dhufu yeroo hundaadha. akkamidha si waliin nagaa miti mooyii jedhanii gurra buusuuni. maalis yoo ta'e gaa'ela ofii eeggachuun bareedaadhaati. wanta namni odeessaa jiru kuni sirrii moo sobaa? anaa fi jaarsa koo namoonni wal ta'anii gargar nu baasuuf immoo maali jettee haati koo dabareedhaan anaa fi obboloota koo kaan balbala dubartii kanaarraa fagaannee faana abbaa keenyaa hordofuu eegalle. kanaan abbaan keenyi ciree nyaatee laaqana nyaatee kallacha kan inni mana keenyaa bahee deemu mana dubartii kanaadha. meeshaawwan tokkos bitee ni deema. nutis hin beeknuuti wanta abbaan keenya godhe argine haadha keenya ni gaddisiisa jennee waan hin yaanneef obbolaan koo hundi keenyi ergamne kamiyyuu guyyaa ergamnetti faana abbaa keenyaa hordofne dhugaa jirtu haadha keenyatti himaa ture. haati keenyi yeroo kanarraatii kaasee dhukkubsachuu jalqabde. manni dubartii kanaa mana keenyarraa hedduu kan fagaate miti. naannoo baatii 1 baatii 2 deebii keenyaa fi kan namoonni isheetti man erga dhaggeeffattee booda haati keenyi ofii hordoftee ija isheetiin qulqulleeffattee mana inni jiru balbala rukuttee itti seenuun maal dalagdaa mana kana yeroo hundaa seentaa jettee yeroo gaafattu abbaan koo har'uman farsoo dhuguu dhufee jedhee ishee goyyomsuuf yaale. haa ta'uutii garuu haati kiyya tole yoos immoo anaaf rakkoon qabu ijoollee kee har'aa kaasiitii guddifadhu ana yoo ta'e bakkan dhaquun dhabu jettee homaa waan tokkollee mana keenyaa otoo nambisatiin waggaa 20 nu guddistee nu waliin jiraatee nu dhiistee baddee. kuni gaddaa fi yaaddoo keenya kan jalqabaa yeroo ta'u lammaffaa irratti kan baay'ee nama gaddisiisu immoo abbaan keenyi haati keessan isin dhiistee deemteetti jedhee jaarsa erguufis ta'e araarfachuuf haadha keenya barbaaduuf yaaliin inni godhe homaa tokkollee hin jiru. haati keessan akkuma na gubaa jiraattetti wantan gubadhuu fi isheetti fakkaatee mana dhiistee deemtee manni koo isheen ala duwwaa ta'uunsaa anaaf boqonnaadha
gara barbaaddeetti baduu dandeessi. Yoo barbaaddan isinis haadha keessan duukaa bu'uu yoo barbaaddan faanni haadha keessanii otoo hin fagaatiin haadha keessan hordofuu ni dandeessu nuun jedhee abbaan nu dhalche waggaa 20 nu barsiise nu guddise kana nutti dubbate. Maalis yoo ta'e haati keenyi otoo isa balleessite balleessaa haadha keenyaa gara keenyatti dabarsuun qabu ture. Haati keenyi kan nama ajaa'ibu dandeessuudha. Waan baay'ee hirrina abbaa keenyaa dandeesseeti waliin jiraati. Maatiin isheellee abbaa koodhaan hagas mara hin jaallatanii. Sababiin isaa immoo erga haati kiyya ijoollee 2 deessee booda obbolaa kees ta'e maatiin kee balbala kana akka gahan hin barbaadu jedhee akeekkachiisee ofirraa ari'eera. Maalis yoo ta'e haati hin dandeessuutii haadha keenyaa yookiin immoo akkoo keenya qofaatu mana keenya dhufee nu dubbisa malee adaadaa eessumoolii mana isaanii deemneetu nuti dubbisa. Abbaan keenyi nama miindaa qabu nan jira jedhee ofiif yaadu haa ta'uutii garuu maatii fi ijoollee isaarra hin jirre yeroo hunda suufii godhatee of bokoksee nama guddaa of fakkeessee deemu haa ta'uutii garuu nama salphaa ijoollee isaa fi haadha manaa isaa bitiinse abbaa akkanaa eenyuufiyyuu ani hin hawwinedha. Egaa haati keenyi mana keenya dhiistee deemtee booda nutis garatti deemnee ishee barbaannu dhabnee manumatti gallee obbolaan 5 walitti boonya turre. Nu keessaa abdii kan nuuf ta'uu danda'u obboleessa keenya hangafaa ture. Haa ta'uutii garuu innis barataa kutaa 12dha. Qormaata seeraan qayyabatee kaayyoonsaa gara yuunivarsiitii seenee barnoota isaa eegaluu ture. Haa ta'uutii garuu kanaan jeeqamee barnoota kutaa 12 addaan kute. Eega sanaa waggaa 9 haga har'aatti barnootatti hin deebine. Naannooma keessa hojii garaagaraa hojjechuu jalqabe. Sanuu hiriyoonni isaa balleessaa yeroo balleessan atis balleessiteetta jedhamee mana adabaa seenaa. Abbaan koo immoo akka abbaatti dhala koodha jedhee deemee hiiksisuu wabii ta'uufii dhiisee quufaadha tumaa kan abbaaf hin ajajamne biyyaan maal fayyada jechuun hiriyoota isaa kan ta'an poolisoota nyaata dhugaatii affeeree obboleessa keenya reebsisaa. Obboloonni manatti hafne jireenya nu jibbisiisee mana gadhiisnee fi akka deemnuuf abbaan keenyi diraamaan inni nurratti raawwate kana jedheen isinitti himuu hin danda'u. Dhuguma namni kuni abbaadha moo jedhamee gaafatama. Yeroo haati keenya jirtu maatii guutuudhaaf midhaan ba'u fakkeenyaaf xaafiin kan daakamu kiiloo 35 ture. Kuni takkaa bitama baatii tokko nu gaha. Haati keenyi erga deemtee booda kiiloon 35 maal isiniif godhaa? Kiiloon 15 isin gaha jedhee kiiloo 15 qofa nuuf bituun anaa fi obboloonni koo 5 guyyaatti si'a takkaa qofa nyaachuu yeroo eegallu obboleessi keenya immoo waan ashaboo barbarree zayitaa fi kanneen kana fakkaataniif barbaachisan hojii kana dura hojjetee hin beekne magaala keessa naanna'ee ba'aa baachuu namaaf ergamuu fi kanneen kana fakkaatan hojjetee nu jiraachisuuf yaalii gochuu eegalee. Haati keenyi bakka isheen jirtu beeknus haa ta'uutii garuu isheen illee mana obbolaa ishee waan jirtuuf 5 yookiin immoo 4 taanee isheetti deemuun nutti ulfaate. Har'a bor ni deebiti jennee abdiidhaan eegannus haa ta'uutii garuu haati keenyis garaa nutti jabaatee mana obbolaa ishee galtee sagalee nu dhowwatte. Sanbata yookiin immoo dilbata eeggannee dabareedhaan bakka isheen jirtuu deemnee koottu galee nuti akkana taanee jennee yeroo kadhannu lakkisaa achuma narraa taa'aa gubannaa abbaa keessanii waggaa meeqa danda'eera kanaan booddee mana sanatti hin deebi'u jechuun haati keenyi nu ijoollee ishee hundumaa didee garaa nutti jabaatee mudhii ishee hidhattee mana obbolaa ishee jiraachuu filate. Bifa kanaan anaa fi obbolaan koo manuma tokko keessa otoo jirru haati koo deemtee baatii muraasa booda abbaan koo mana bal'aa keessa jiraannu keessaa nu baasee kutaa tokko qofa nuuf kennuun meeshaawwan muraasa mana keessaa baasee nuuf kennuun kanaan jiraadhaa har'aan kaasee mana kanatti nama biraatu gala jechuun dubartii haadha koo irratti deemee fi ijoollee ishee fidee mana kanatti galchuun mana ishee kan duraa immoo mana hojii godhachuun ganama galgala nagaa qofa nu gaafachuun orma ta'ee akka nama mana isaa nutti kireesseeti abbaan keenyi guutummaa guutuuti nama biraa ta'ee mana haadha koo waliin ijaaraniin haadha manaa isaa fidee galchee. Haati keessan quuftuudha kan beelee immoo dhufee kunoo akkana dhufeetti jiraata jechuun as nutti deebisa. Hiriyoonni isaa maaliif ijoollee kee irratti badii kana raawwattaa jedhanii yeroo gaafataniin hundumtuu garee tokkodha.
jechuudha. Anaaf yaadanii anaaf bakka kennanii hin beekani. Rabbi immoo guyyaa barbaadee anaaf nama naaf ta'u ijoollee ani hin dhalchine garuu immoo naaf yaadan naaf kenneera jedhee deebii deebisaafi. Adda bahiinsa haadha manaaf abbaa manaa gidduutti uumamuun harka 100 keessaa harka 90 kan miidhamu ijoolleedha. Haati manaaf abbaa manaan harka 10 miidhamu. Sanuu kan keenya irratti kan miidhamte haadha keenya yoo ta'e malee abbaan koo gammadee jireenya kana jiraachuu eegalee. Haati manaan haaraa abbaa keenyaa sanaan boodee akka kubbaa nutti taphachuu jalqabde. Ijoollee haraamuu haatis abbaas hin barbaanne kosii gatamte. Haadhaaf abbaa isheef jaalalan kennite. Haatis hin barbaanne abbaanis hin barbaanne abaaramtu. Yoo dandeessan qe'ee kanaan irraa deemaa jechuun takkaa ifaan irraa kuti, takkaa bishaan nu dhorkiti, takkaa immoo gadi yeroo baanu iqxee nu arrabsiti. Mana haadhaaf abbaa keenyaa keessatti akkatti jiraannu dhabne. Darbee abbaan keenya immoo namni tokko ijoollee kana keessaa ol jedhee sitti dubbatee jennaan dugda dha'een mooraa keessaan baasa jedhee humna isheef kennee guyyaa tokko akkanuma ifaa nurraa dhaamsitee jennaan obboleessi keenya hangafaa bakka maal ifaa nurraa kutaa jedhee yeroo deemeetti deebisu ijoollee isheetti gadhiisuun obboleessa keenya reebsisuu yaaltus haa ta'uutii garuu inni hunda walirra naqee yeroo iyyisiisu haati iyyitee abbaan kiyyas bakka jiru dhaga'ee dhufee obboleessa keenya akkuma jedhee dugda rukutee manaa baasee. Kana gidduutti baay'ee miidhamne. Hundumti keenyiyyuu barnoota addaan kunnee jireenyi kun garamitti akka nu geessu ilaaluu yaaduu jalqabne. Kanaanis hanga yoomiitti bifa kanaan obbolaa koon ilaalaa bara dhufullee barnoota galcheen barnoota isaanii eegaluu qabu jedheen carraan qabuti fayyadamoo yaalii gochuun eegalee. Silaas dubartiidha mitiiree hangafti dubartii ana waan na ta'eef obboleessi koo yaalee abbaamti kiyya dhahee manaa waan baaseef amma immoo manaatii bahuuf isaa ta'u obbolaa koo gargaaruuf namni jiru anadha. Anis gara tokkotti yoo ta'u murteessiin gosa hojiin hojjedhu bitaa otoo natti galuu haati keenya nurraa adda baatee mana keenyatti dubartiin kun galtee walii galaan waggaa tokko fidne. Hanga kanaatti hundi keenyiyyuu barnootatti hin deebine. Keessumaa obboleettiin koo anarratti aantee baratu immoo barnootatti qaxaleedha. Namoonni si fudhannee si barsiisna ati cimtuudha kaaniif gahuu yoo dadhabne siifillee ni geenya jedhanii kadhataniinis obbolaa koorraa addan bahu jedhee nu waliin isheenis cichitee jiraachuu itti fufte. Turtii waggaa tokko booda mana barsiisotaa galeen uffata miiceen nyaata hojjedheen baatiidhaan maallaqa naa shallaganii gara manaatii deebi'uun eegalee. Kana gidduuti ani dubartiidha mitiiree barsiisaan hin hojjedhuu fi tokko waliin akka hin ciisuuf baay'ee na barbaada. Baay'ees na rakkisaa. Dhaabuuf maallaqni hin argadhu baay'ee na barbaachisaa. Hojiin akkanaa immoo heddumminaan magaala keenya keessa hin jiru. Ija obbolaa koorraa baay'een fagaadhu. Kanaan guyyaa tokko dogongoraa ta'uu dhugaa afaanii baafatee toleeshi sin fuudhaa jedhee na gaafata. Achuma dhaabbadheen gadi fageessee yaaduu barbaade. Dhuguma iyyuu toon heerumee tarii dhiphina amma jiru obbolota koof hir'isuu yookiin immoo xiqqeessuu nan danda'a jedhee yaade. Innis itti fufee na gaafachuun dhugaa waaqaa sin fuudhaa yoo barbaadde ati nama hojii akkana hojjechuuf siif gitu miti haadha manaa kiyyan si godhaa jedhee na gaafata. Jaalala kan jedhamu anaaf isa gidduu hin jiru. Gaheen hojii koo mana isaa fi mana hiriyoota isaa lamaanii ganama sa'aatii 12tti ka'een qulqulleesseen naannoo toora laaqanaatti hojii kiyya xumureen gara manaatti galuudha. Itti yaadan jedheeni dur mana isaa yeroon deemu yeroonni na waliin ciisuu barbaadee na tuttuqu ofirraatiin darbadha. Eeganni sin fuudhanaan jedhee booddee garuu ofirraa darbachuu dhiiseen maaltu beeka rabbi nama kana abbaa manaa koo godhee anaa fi obbolaa koo jireenya dhiphina qabu kana keessaa nu baasuu danda'a jedheen calli jechuun eegalee. Kanaan guyyaa mani calli jedhee fedhii akkan godhatee fi baree na kuffisee na waliin ciisee kabaja kiyya bifa kanaan barsiisaa kanaaf hin kenne. Dubartiin kaan jaalatamtee feetee waan akkanaatti seenti. Ani garuu adda ba'uu haadhaaf abbaa kootu filannoo na dhabsiisee jireenya kana na jalqabsiisee. Hojii rabbiif safuudha. Kanaan booddee namni
jireenya waliin eegale kuni oolee otoo hin buliin kottu na waliin jiraachuu eegali jaarsa ergeen seera qabeessaan si fuudha yeroon jedhuuni jaarsa erguun hin barbaachisu maatiin kiyya bifa kanarra jiruun jedheeni haalan ammaan dura sinitime boo'ee hirqinfadheen jireenya mana keenyaa haala itti jirru abbaa manaa kiyya kanatti nimeem innis na waliin gadde na waliin boo'eem sanuummoo kan nama gaddisiisu abbaa koo waliin sirriitti wal beeku bakka hojii garaa garaatti illee wal argu yeroo isaaniin ilaalan nama akkanaan fakkaatanii keessa namaa beekuun edaa ulfaataadha jedheenaaf gaddeem kanaan yeroo sanatti barnoota akka eegaltu kan hin barbaadu obboleettiin koo cimtuu dabtaraa fi yuunifoormii biteefiin barnootatti hin deebiseeni gaa'elatti seeneen naannoo baatii 4 booddee jechuudha obboleettiin koo barnootatti yeroo deebitu obbolaa kiyya quxisuu lamaan hafan haati kiyya nurraa adda baatee turtii waggaa tokkoof baatii 6 booda dhuftee fudhatteeni obboleettii kiyya ishee cimtuu immoo ati deemii obboleettii kee heerumteeti gali jechuun barnoota isheef jecha ishee gorsite guyyaa sanallee otoo na ilaaltee galteetti ta'ee baay'ee natti tola haati koo baga heerumte baga mana godhatte otoo naan hin jedhiin heeruma kiyya achuma biyya teessee dhageessee obbolaa koo fudhatee ishee kana naaf dhiistee gara biyyaatti deebitee deemte ijuma isheellee otoon argee baay'ee natti tola ture haa ta'uutii garuu kanaaf hin carroomne obboleettiin kiyya na waliin jiraachuu eegalte anaa fi obboleettiin koo walirratti waan dhalannuuf hangafaaf quxisoo otoo hin taane lakkuu fakkaannaa re'oonni abbaa manaa koo mana yeroo dhufan haati manaan kee ishee kamidhaa jechuun gaafatuuni anaan yaaddoon jireenyaa xiqqoo bifa kiyyatu qeera mitiire anarrallee wayyituun obboleettii koo akka ta'e mana keenya jaasa'u afaan namaa banaadha mitiire waanumatti dhufe waanuma sammuun itti kennite gadi baasee dubbataam wanti kuni garuu oolee bulee manuman dhaabbadhe ishuma xiqqoo kana keessatiyyuu dhiibbaa narratti fiduunsaan oolu obboleettiin koo waggaa 2 hiriyoota isheerraa duubatti deebitee barnoota eegalteetiin barnoonni akka duraa mooraalii kennuufii dideem haalli maatii keenyaa qalbii ijoollummaa ishee raasee abbaan keenya daandii irratti illee yeroo argu anaanis ta'e ishee nagaa jedhee nu gaafachuu dhiisuunsaa hibboo jireenyaa guddaa itti ta'ee sammuun ishee tuqamu jalqabee mucaan barnootatti akkam cimtuu turte akka mana barumsaatti sadarkaadhaa gara sadarkaatti kan dabartu yeroo waaman owwaachuun itti ulfaachuu eegalee halkan qayyabatanii turuun mana keenyaa haga ishee kan turu taa'ee kan bariisisu hin jiru ammallee mana kootti yeroo dhuftu halkan ni teessi bakka qayyabannaa imimmaantu ija isheerra gadi yaa'a maal taate jedheen yeroon sossobuuni dhuguma maatiin keenyi walitti hin deebi'an immoo hanga yoomiiti obbolaa koorraa faffaca'een jiraadhaa jireenyi jiraachaa jiru dhuguma dhugaadha moo haadha kiyya yaadee abbaan koo akka durii maaliif na jaallachuu didee jechuun boossee na boossisuu eegaltee obboleettiin koo jabina dhabdee sammuun ishees jeeqamuu jalqabee al takka takkaa sa'aatii dheeraa walitti aansitee ciistii al takka takkaa immoo hirriba malee guyyaa 3-4 bultii bitaa natti galu eegalee kana qofaa miti obboleessi abbaa manaa kiyyaa guyyaa tokko dhufee mana keenya bulaa sa'aatii ani hin beeknetti sa'aatii ani yaannetti dhufee obboleettii kiyya gudeedee sanumaan ulfooftee otoo nam tokkollee hin beekiin ulfa sanarree akka ofirraa baasiste abbaa manaa koof ulfaa'een anaa fi ishee bifaan waan wal fakkaannuuf yoomittuu ulfoofte baatii darbe mitii ulfa kan baaste jedhee hakiimni anaan ishee sedhee yeroo na gaafatu yeroo hedduu namootaaf bitaa kan itti galu fuula lamaan keenyaadhaatii maqaa obboleettii koo itimeen akkamitti ta'uu danda'a jedhee na gaafate anis lakki ana miti obboleettii koodha jedheen karaa kanallee obboleettiin koo akka cabde namaa gadi akka taate hubadheen deebi'ee gara manaatti galeen obboleettii koo yeroon gaafadhu obboleessi abbaa manaa kiyyaa akka kana godhe guyyaa isaa waliin seenaa ishee irratti barreeffate kan katabdeettu naa dhufte rakkoon gidiraan kun hunduu kan nu ga'e ofii kan qabanneen ofii kan fidanneen miti sababa haadhaaf abbaa keenyaanii gammachuun guyyaa tokkoof iyyuu nurraa dhibee fuulli keenyi diddii molii kan turre gurraacha aadunee otoo maatiin keenya nurraan boqotiin lamaan keenyuu uffata gaddaa ofirra buusnee deemnaa kanaan guyyaan inuma lakkoofti ittuma fufee rakkinaa fi dhiphina waliin jechuudha obboleettii kiyya maal akkan godhu eessa akkan galchu yoo
maalin godhee fi sammuu isheetti akka deebitu bitaanatti galee otuman jiraadhu baay'ee na jalaa dhukkubsattee dhukkubni ishees dhukkuba sammuudha dhiphina baay'istiin jedhamee hospitaala gurguddaa akkan geessuuf riifariinaaf barreessu haa ta'uutii garuu miindaan abbaa manaa koo baatiidhaa gara baatiitti nu danda'e nu jiraachisuuf malee rakkoo akkanaa miindaa danda'u miti abbaa keenyatti illee haala isheen keessa jirtu yeroo himnu sammuun dhukkubee miti otoo sammuun ishee maraateeyyuu dhala koodha jedheen saantima kiyya isinitti hin baasu jedhee deebii kana nuuf deebisee yaa rabbii waan nuti hin dandeenye waan nuti keessaa hin baaneenoo qorumsa naman qortu maaloo obboleettii koo naaf fayyisi yoo ati obboleettii koo naaf fayyiste kanaan booddee waa'ee haadha koof abbaa koof sitti hin gaddu maaliif namiite siiniin jedhu jedheen hirqinfadheen guyyaa 3 boo'ee hospitaala guddaatti iyyuu yaalamtee carraan fayyuu ishee xiqqoodha obboleettiin koo kan jedhamte naaf fayyaa dhufte fuulli ishee naaf hiikamuu jalqabde barnoota isheetti deebitus akka duraa garuu ta'uu fi dinnaan hiriyoota ishee ilaallee hoddeetti waan deebiteef fayyaa haa taatu malee kanaan booddee waan jaallate gochuu dandeessi jedheen anis kaadhimaa qabatee kaadhimaan ishee ana waliinis walii galee rakkoo mana keenyaa waan beekuuf gara biyyaa hambaati nan ergadhaa jedhee nu gaafate anis si gargaaruuf maallaqan qabu malee ergadhu haadha keenya ishee baadiyyaaf iyyuu ni taati jedheen yeroon itimu baay'ee sin turre yerooma sana piroosesii jalqabee xumuree fi obboleettii koo karaa barumsaan eegaa turre gara biyyaa hambaati imala ishee taasiste anaanis haadha keenyas obboleessa koos gargaaruu jalqabde kanaan haga tokko bayyaannannee jireenyi keenyi tooratti galuu jalqabee imimmaan fuula keenyarra waggootaaf ture haqamuu eegalee kana keessa otoo jirruuti gaddis gammachuunis dabareen hidhamitiire abbaan keenyi baay'ee dhukkubsachuusaa kan dhageenye ija kiyyaan deemeen mana haadha manaa isaattis argeera buqqeen mataansaa 2 ta'eera karaa duubaa dhiita'ee mataa gara biraa godhateera rifeensa qofaatu irratti hin biqillee baatii 2 haati manaansaa dhukkubsachiistee kanaa ol sin danda'u jetee mana abbaan keenyitti nu gattetti galchitee nyaataaf dhugaatii illee ollaatu dhiyeessaa fi ijoolleen ishees akka gubbaasatti taphatu kanatti otoo jiruuti haadha kootti jaarsummaa ergataa maaloo ani du'uu fi naaf dhaqqabii jedhee yeroo gaafatu haati koo dhuftee gaafa ati duute dhufeen mana kiyya gurguradhaa hanga sanatti garuu sittis haadha manaa keettis hin dubbadhu jettee mardoo gara biraatti dabaltee biraa deebite namoonni magaala keessaa inni abbaa kiyya akka ta'e beekan jechuun hiriyoonni isaa anaan waan beekaniif abbaan keessan maal hanga ta'utti eegdu jedhanii nu kadhatu yeroo kaleessa rakkachaa turre akkas garaa nutti jabaatu guyyaan kun ni dhufa jedhee abbaan koo gonkumaa yaadeen beeku rabbi imimmaan namaa walitti qabaatii yeroo nuti boonyu yeroo nuti rakkannu haadha manaa isaarra goree nu dararaa kan ture kunoo gatiinsaa kanaan ta'e hundumti keenyiyyuu gaafa du'a isaa akka abbaa keenyaatti otoo hin taane akka nama beekuutti guyyaa tokko akka nama waliin ooleetti awwaallee deebi'uuf qophaa'aa jirra malee gargaaruuf kan yaadaa jiru nu keessaa nam tokko illee hin jiru lapheen namaa akka inni jabaachuu danda'u gochaa isaatiin jiraatee nutti argisiiseera namni immoo kanuma gatii isaa argata mitiire nutis kan gatii keenyaa rabbi nuuf kenne isaafis gahee isaa qoodeefiira seenaa kiyya keessatti kan isin baratan jirra yeroo jetan jiraachuun keessan ofii of dandeessanii otoo hin taane harka waaqayyoo irratti hirkatanii qofa akka ta'e akka beektanii fi warreen hin jirru jiraachaa hin jirru jettan immoo obsaa harki waaqayyoo yoomillee namarraan siqu hanga nama utubuuti hanga nama boqochiisuti guyyaa eeggadhaan jedhaam boo'icha ishee mana keessatti argaa waan na turreef nuti hundi keenyiyyuu karaa ittiin haadha keenyatti murteessinu dhabneerraam isheenis dhugattee deemteeti haa ta'uutii garuu gatii isheen nu waliin jiraattee kan falaa turte haala jireenya ishee waan beeknuuf nutiin dhiisuu deemuu isheeti keessi keenyitti gadduus haa ta'uutii garuu jireenyi isheen maatii ishee biratti jalqabde boqonnaa haaraa jireenya ishee akka ta'e ganamaanuu ijoollee taanii sirriitti ni beeknaam yeroo tokko dhuftee obbolaa keenya qabatee mana keenya ooltee galtii abbaa manaa isheellee bakka inni ciisuti deemtee hin dubbistu yoo garaa kutatan mudhii ofii hidhatan akka namitiire ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati ulfaadhaa nagaatti. galatooma
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya yaada keessan komentii jalatti illee qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun illee dagatinaa. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.